Ashama harka fuune isiniin jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo guyyaa irraa qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu waliin naannisii waliin turani Taaddasee Lammaatii turtii gaarii. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee dhaabbilee Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hojii investimentii akka hirmaataniif Firomii biizinasii Itiyoo Ameerikaa Waashingtan DC'tti qophaa'e irratti waamicha dhiyeessaniiru. Firomii biizinasii Itiyoo Ameerikaa walta'iinsa imbaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jiruu fi korporeetii mana marii Afrikaa fi biroo waliin teessoo mootummaa USA kan taate Waashingtan DC'tti qophaa'e irratti. Waltajjiin kun dureeyyii jaboo Itoophiyaa fi Ameerikaa fi hooggantoota dhaabbilee walitti fiduudhaan dilbii investimentiin Itoophiyaa keessatti argamu seecca'uun addaan baasaniiru. Waltajjicha irratti ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee riiformiiwwan gama hojii investimentii Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiran ibsaniiru. Itoophiyaan nagaan itti fufiinsa qabu tasgabbii fi misooma dinagdee cimsuuf ciccimoodhaan hojjechaa jiraachuu ishee obbo Ahmed himaniiru. Walitta'iinsa daldalaa fi investimentii Itiyoo Ameerikaa karoora firomii biizinasii kan dhugoomsuuf akka gumaachan heeraniiru. Komishinariin investimentii Itoophiyaa Leellisee Namee gama isaaniitiin carraawwan investimentii mijatoo Itoophiyaan qabdu hundatti hirmaattonni akka hirmaatan ibsanii jiru. Pireezidaantiin naannoo Sumaalee obbo Mustafaa Mohamed miseensota humna addaa naannichaa waliin mari'ataniiru. Dhimmoota haala gurmaa'insaa fi faayidaa isaa ilaalchisee hubannoo kennaniiru. Miseensonni humna addaa naannichaarraa deebiin gurmeessaa fi hojii aantummaa uummataa qabaachuu hojjechaa turuun isaa caalmatti akka ceesisaniif ta'u hubachiisaniiru. Miseensonni humnichaa faayidaa hanga ammaatitti hin argamneef akka argatanii fi barbaadame ta'uusaa obbo Mustafaan ibsa taasisaniiru. Humni addaa diigamuuf jechuudhaan adeemsifamaa jiru gufachiisa fi ololli afarsamu bu'aa kan hin qabne ta'uu isaanii obbo Mustafaan gama isaaniitiin dabalataan ibsanii jiru. Miseensonni faannoo hidhannoo kaaba walloo keessa socho'an waamicha mootummaan taasise fudhachuun dhiifama gaafachuun gara jireenya idilee isaaniitti deebi'uuf walii galuu isaanii ibsameera. Mootummaan naannoo Amaaraa qaamolee dhuunfaa fi garee hidhannoodhaan socho'an gara gurmaa'insa idileetti deebi'uun jireenya idilee isaaniitti akka galan taasisuuf tattaaffii taasisuusaa yaadatamaa jira. Yaa ta'utii godina walloo kaabaa qaamoleen hidhattoon socho'an waamicha mootummaan taasise fudhachuu dhiisuudhaan raayyaa ittisaa walitti bu'insa keessa seenuun turaniiru. Haa ta'u malee miseensonni kanneen yeroo ammaa waamicha mootummaan naannichaa taasise fudhachuudhaan karaa nagaatiin gara jireenya idileetti deebi'uuf walii galuun mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baaseen beeksiseera. Miidiyaa hawaasaa akka Feesbuukii qabiyyee isaa miidhaa dhaqqabsiisan to'achuu dhabuun Itoophiyaatti okkoraa fi jibbiinsa sanyummaa akka hammaatu taasisuusaa himatamaa tureera. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa guddaan kun erga miidhaa guddaan dhaqqabsiisuun himatameen ta'us hamma ogeessota qacaruun qabiyyee isaa jibbiinsaa fi ittiin bulmaata dhaabbatichaa cabsan to'achuu irratti hojjechaa jira. Dhiyeenyatti addunyaa kana irratti miidiyaan hawaasaa jaalatamummaa guddaa argate immoo dhufe TikTokidha. Itoophiyaan biyya irra jireenyi ishee gaggoota ta'u keessatti waan ta'eef TikTokin jaalatamummaa guddaa argateera. TikTokin namoota hedduuf madda galii akkuma ta'e qabiyyeen inni tamsaasu guutumaan guututti to'atamuu dhabuun miidhaa biyyarraan ga'uusaa salphaa miti. Ogeessonni afaanotaa fi Itoophiyaa qabiyyee isaa to'atan hedduu dhabuun fayyadamtoonni dhorkaa malee hawaasa jibbiinsa fi kanneen safuu hawaasaa cabsan kan tamsaasan jiran ogeessonni miidiyaa hawaasaa ni himu. TikTokin imaammata qabiyyee isaa ittiin to'atamu baasuun viidiyoowwan tamsaasan to'achuuf kan jalqabe dhiyeenya akka ta'e himuun ogeessonni adda addaa ni eeru. Hojjettoonni dhaabbatichaa TikTok qabiyyee viidiyoowwan afaanota Itoophiyaa tamsaasan to'achuu irraa hojjetu BBC'n dubbise gaa ta'uu baatus dhaabbatichi hojii to'annoo jalqabuusaa BBC'tti himeera. Ni himatama. Qabiyyeen Itoophiyaa keessatti tamsaasan to'achuu irratti hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti. Ogeessonni fact checking irratti hojjetanis ta'e dhaabbata biraa waliin ta'uun hojjetan ga'umsa isaan qaban kan jedhan gaafii keessa galcheera. Hojjettoonni qabiyyee to'achuu
karaa qaqqabeessaa fi itti gaafatamummaa qabuu fi iftoomina qabuun hojjetamuu qabu. Gara warra to'atan ilaalcha dhiibbaa siyaasaa jalatti kufumoo inafan kan jedhamanis gaafii guddaa ta'ee jira. Yaa ta'u malee walumaa galatti TikTokiin gama Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa akkasumas waljibbiinsa fi okkara adda addaa uumuusaa ogeessi waggaa himan. Loltoonni biyya lixaa leenjii fi ga'umsa addaa qaban Yuukireenii keessa jiraachuusaa odeeffannoon iccitii USA jalaa miliqee ba'een ibsa. Ragaaleen iccitii USA jalaa miliqee ba'ee fi marsaa intarneetii irratti qoodamaa ture akka ibsutti loltoota USA dabalatee kan akka UK, France fi biyyoota biroos Yuukireenii keessa jiru. Sanadoota kana keessaa kan isaan irratti iccitii guddaa kan jedhu irratti barreeffamedha. Isaan keessaa sanada tokko biyyoonni lixaa loltoota ga'umsa fi leenjii waraanaa addaa qaban Yuukireenii keessa akka jiraatan heera. Akkasumas odeeffannoowwan iccitii waa'ee haleellaa Yuukireen Raashiyaa irratti geggeeffamuu jirtus ni tarreessa. Mootummaan USA iccitiin kun eessaa miliqee akka ba'e qorataa akka jiran ibsanii jiru. Odeeffannoon kun ji'a bitootessaa keessaa intarneetii irratti kan lakkifame ture yoo ta'u, sanadni iccitii gaafa bitootessa 23 2023 irratti ba'e akka ibsutti biyyoota lixaa keessatti loltoota hedduu Yuukireenii keessaa kan qabu UK'dha. Biyyoota akka USA, Faransaay, Laatiiviyaa, Neezerlaandii fi kan kana fakkaatan Yuukireenii keessaa qubsiisaniiru. Loltoonni lakkoofsa guddaa ta'uu baatus leenjii ga'umsaa adda waraanaa qaban Yuukireenii keessatti hojii cimaa akka hojjechaa jiran sanadni kun ni ibsa. Loltoota biyyoota miseensota NATO ta'an Yuukireen keessatti argaman isaanii Raashiyaan immoo hedduu dheekkamsiiseera. Yeroo dhiyoowaas Raashiyaan loltoota Yuukireenii qofa osoo hin taane loltoota NATO wajjin Yuukireenii keessatti wala akka lolaa jirtu ibsitee jirti. Sanadichi iccitii USA jalaa ba'e kun loltoonni biyyoota lixaa kun Yuukireenii keessa bakka kam akka jiranii maal akka hojjechaa jiran garuu Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo irraa addunyaa fi biyya keessaa qabannee asirratti goolabnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota fi maatii keessanitti ni dabarsa. Komee fi yaada qabdan immoo karaa toora fuula Facebook keenya, Telegram fi WhatsApp dhaan nu qaqqabuu dandeessu. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa turtii gaarii.